Akka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya irraa waaqayyo isiniif haa ta'u jirra jirtu jecha oluma seenaa warroonni chaanela eebbisaa intarteementii haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna kabajaan isin gaafanna. Egaa guyyaa har'aa kana dhimma waa'ee Andu'aalemii fi obboleettii keenya kan boqattee Qananii Addunyaa irraa odeeffannoo tokko qabadhee dhufeen jira. Dhimmi kunis waa'ee maaliiti jechuun keessan hinaafu. Egaa akkuma beekamu karaa social media kana hawaasni social media waa tolchuulle dadhabu balleechan dadhabu jechaadha. So akkuma beekamu Andu'aalem yeroo meeqadhaaf deddeebisamee manni murtii torbee meeqa qaxaree turtii ji'a 3 jechuu guyyaan 15 irruu kan ta'e ji'a 2 bulii 40 bulii 45 ji'a 3 jechuudhaaf xiqqoo hanquu jechuudha. Ji'a 3 jechuu guyyaa 15 irruu kan ta'e akkuma beekamu egaa obboleettii keenya Qananii Addunyaa du'aan lubbuu ishii kan asirraa dhabne ji'a 3 fixuu kaaneerra jechaadha. Torbaan 2 bichaata fi ji'a 2 fi torbiin 2 dhumee jira. So akkuma beekamu karaa social media yakkamaan tokko qaama seeratti gaafa dhiyaate yakka isaa san qoratame yoo yakka san yani adabbii isaatiif ni kennama yoo wanti irraa shakkame suni yakka irraa yakkame tokko jechaadha. Yakkamaa jedhamee namni shakkame tokko qabamee qaama seeratti kenname to'annaa seera jala erga oolee booddee seerri yakka itti yakkame sanirraa bilisa gaafa jedhe namoonni keenya hidhii xuxuudhaan baay'eetu jira karaa social media kan hin arge jechaadha. Ani kanatti ajaa'ibes kana dhibes maatiin Qananii haa ta'u ishii mucayyoo isaanii dhabaniiti lubbuun tala isaanii dhabaniiti isaanitti murteeffamu jechaadha. Wama fedhanillee jechuu danda'a. Ani garuu jecha isaaniitirraa abbaan Qananii gadhiisuudha kan yaadan Andu'aalemii tureera garuu fuuluma keenyatti jedhanii dhiisan malee yaada isa gadhiisuudha mana hidhaati yaadan bubbuleera. Garuu mucayyoon koo lammaffaa duute tokko lubbuudhaan dhabamte tokko immoo haqni ishee awwaalame kan jedhu abbaan karaa beebisii dubbatee jira jechaadha. So waan nama gaddisiisu keessaa hawaasa keenya warra social media fayyadamtan jechaadha. Just social media fayyadamoo osoo hin taanetti muuxannoo isaa beekuun isin barbaachisa dirqama jechaadha. Maaliif dirqama Andu'aalem ajjeesuu qabu hinde dirqama inni ajjeesee itti murteeffamuu qaba. An kana dhibdan bar seerri qoratee gizee meeqara deddeebi'ee ragaa adda addaa funaanee barreeffamallee mana keessa mana isaa guuturaa ishaaraan kaafamee ragaan mana yaalaa dhiigarraa argamellee qorannoon akka tuttuqiin harka nama keessa hin jirre kan ibsuudha jechaadha. So hawaasni keenya social media please ummata burjaajessina. Dirqama Andu'aalem ajjeese jedhamee waraqaan kennamuu hin danda'u. Dhugaa kan murteessu waaqa gaditti immoo seerri haga beekutti haga dandeettii isaa ogummaa isaatiin qo'atee asiin gahee jira jechaadha. Ammallee yoo bifa wabiitiin bahe malee muuluu gadi hin dhiifamne yoo ragaa shakkii wanni jedhu tokko jiraatellee ni deeffama. Garuu deeffamuun duratti haqa kan baasu waaqa jechaadha. Waaqa gaditti immoo seerrillee qoratee baase. Bilisa ta'uu isaa yeroo baay'ee hime haga ammaa qorannoo taasisaa turan keessaa qorannoon tokkichi karaa isaa kan akeeku akka hin jirre seerri dubbateera jechaadha. So kana caalaa maal barbaaddume warri social media please hawaasan burjaajessina maatii mucayyoollee hin burjaajessina kala nageenya barbaanna nageenya akka jiraatu barbaanna jechaadha. Egaa akkuma beekamu kan hin jechuu barbaade walumaa galatti warroonni maaliif gadhiifame akkamitti nama ajjeesee gubbootu jira seeran ala mucayyoos moota ajjeesee indee bira jirtu moota baabaariitu sana ajjeechaa kana keessa harka qabdoon harki hanna bare doolutu socho'a jedha Oromoon yookiin murquu jedhan akka naannoo kootitti. Kana jechuun koo immoo maal isinitti fakkaata soba gaafa bartan dhugaa wajjinaa soba onilii soba bichaa hoo dubbattani fokkisa qabdaniituma qaddaddanii bira jirtu tokko faayina ajjeesuu ishaaraan harka isaa kaafame mana keessa wanni jiru kaafame ishiillee bardhamneera nus simbichaa yookiin warra afuufichaa miti kan dhabe haadhaaf abbaan waan dhabanii obsanii dhiisa wanna godhan dhabanii akkasiillee akka irraa kaafamu maatiitti kennamee jira jechaadha. Maatii Qananiititti
maalifi akka isaatiin ala kissiin ani ragaa qabaattan bifa aaraatiin galmeen akka banamu barbaadan malee kissiin kana dura akka irraa kaafamu murteesse jechaadha manni murtii. So kana caalaa wanni barbaadamu maaltu jira? Dhugaa kan baasu waaqa kanitti immoo seerri haga beekurraa haga ogummaa isaatiin qo'atee isin qaqqabsiisee jira. Please waan hin taaneen hawaasan burjaajessina jechuun barbaada. Itti aansee immoo uummanni Oromoo jechaadha. Jaalattoonni Andu'aalemii warri isa jaalattan yookiin isa dinqisiifattan saba keenya, goota keenya, hayyuu keenya, beekaa keenya, cimaa keenya jettan miira isaati jedha bira dhaabadha. Maaliif inni sa'aatii ammaa kana sammuun isaa waa'ee ishii yaada jechaadha. Of bira nama jaalatan lubbuudhaan dhabuu miti. Xiqqooma bira walirraa yoo fagaataniyyuu akkam akka cimu laala. Achii mana hidhaate akkuma baheen bakka awwaala ishee dhaqee dungoo ibse jechaadha. Dungoo ibsee awwaala ishee baddii taa'ee boo'e. Hannama gaddisiisu kana caalaa jira. Inni miira badaa keessa jira. Isin asirraa cabacabdan malee inni miidhama isaa namni hubateef hin jiru. Gadda isaa namni taa'ee hojii isa jajjabeessu hin jiru. Gadda isaa barjii alamaa fi bulii meeqa jalamaa guyyaa 15 mana hidhaa keessatti dabarse. Gadda san immoo garuu kan achitti baafachuu dadhabe dhufee achii bahee jennaan kallattii dhumaan kara mana bakka iddoo awwaalsa ishee dhaqee achitti dungoo ibsee yaadannoo taasiseef jechaadha jaalallee isaa jaalatu. So waaqayyo jajjabina isaaf haa kennuun jedha. Uummanni keenya immoo gadheenni jirti hin beektan kaa. Gadheeni jidduu kanatti isa galaafachuudhaaf xaartu hedduutu jira. Akkuma Haacaaluu dhabne isallee dhabuu hin qabnu. Haacee dhabne isa dhabnee dabarsuu hin qabnu. Kanaafuu wanti nu gochuu qabnu sa'aatii ammaa kanatti Andu'aalem cinaa dhaabachuudha. Andu'aalem cinaa dhaabachuun dirqama keenya. Yoo kanan goonu taate maali bu'aan keenya? Har'a gaafa du'e akkuma Haacaaluu gaafa lubbuun jiru irratti duulaa turre gaafa inni du'e immoo boonyee addunyaa maxxanne san ta'uu hin qabnu jechaadha waa'ee Andu'aalem irratti. Maaliif gadheen takka isa galaafachuudhaaf warri kalees akka inni mana hidhaatiin baane shiira meeqa xaxanii sirba jaalalaa sirbuun jaalala beekuu miti minaamin jedhanii baxabbaxaa turan suni har'allee shiira xaxaa jiran isa galaafachuudhaaf jechaadha. Kanaafuu uummanni Oromoo jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Andu'aalem cinaa dhaabbadhaa siniin jechuun barbaada. Haga har'aa viidiyoon hojjechaa ture keessatti illee kaleessaaf dheengada xiqqoo ajandaa barbaadu fanii waa tokkotti makee ture. Har'a garuu isuma dhugaa isinitti himuudhaa fi Andu'aalem baay'ee jaallanna. Qaroo Oromooti. Ilma haadha isaa haadha takkee haadha ofii tana kubsattee kaansarii dhiigatti irraa harmee isaa nama fayyifate jedhaadha. Jabinni isaa, ogummaan isaa, innillee umrii isaa kanatti haadha manaa jaalatuuf cinaadha dhabe. Innu jaalalaan illee miidhame, lubbuu ishii dhabe illee bakka baay'ee miidhame mucaan kuni. Miidhama isaa kana cinaa dhaabbachuu qabna malee itti duuluu hin qabnu isaa kana. So maatiin mucayyoo waan fedhan jechuu danda'an. Eenyumtuu ni jedha maatiin. Abbaan dhala ofii dhabee haati dhala ishee dhabdee miira akkamiitiin akka dubbatan isaanitti murteeffamu jechaadha. Beebisitti yaada abbaan dubbate dhaggeeffadheen ture dubbiseen ture illee jechaadha barreeffama sana. So maatitti murteeffamu. Bakki ijoon jirtu bakki dubbii cimtuun jirtu eessa isin fakkaate mana hiriyuu warra social media baxabbaxan kana jechaadha sobaan. Isumatti ajjeesee akkamitti itti hindi keessattuu Oromoo Voice ka jedhu karaa peejii guddaan karaa Facebookii namni sunni beektan jedhee yaada namoonni social media hordoftan Oromoo Voice ka jedhu Oromiyaa Voice ka jedhu suni kana dura akka nama Andu'aalemii fi dubbachaa ture fakkaachaa ture har'ammoos garagalee akkamitti ishii ajjeesee inni bahee ta'a ka jedhu social mediaatti maxxanse hindi namaatti hawaasa burjaajjessuun kun maaliif barbaachise? Andu'aalem cinaa dhaabbachuu qabnu har'a. Tokkoffaa naamusa tasgabbii isaatiif boqonnaa sammuu isaatiif bira dhayinii namoonni biyya keessa jirtan firoonni namoonni isa jaallatan jechaadha. Gadheen akka hin dhayneechi. Gadheellee irraa eegaa boodigaardii tokko qaxaraa fi dhugaa yoo mallaqallee ta'e bira dhaabachuu qabna. Boodigaardiin tokko qacaramee fi akka namni isa eegu. Gadheen kana keessa carraa kana fayyadamtee isa galaafachuudhaaf jirtu meeqatu jira jechaadha. So kanatti fayyadamne isa cinaa dhaabachuu qabna. Gaheen keenya inni cimaan kana siniin jechuu barbaade fi itti aansee immoo sa'aatii kanatti waan feetan hin boxoboxinaa kalaa seerri qabate. Osoo Andu'aalem
oduu ajjeechaa kana keessa harka qabaate ta'ee mootummaan gadi hin dhiise mana hidhaatti hin ba'u abadan hin ba'u murtee umrii guutuutti murteeffama namni nama ajjeese akka seera Itoophiyaatti jechaadha. Namni nama miidhee akka miidhama haala miidhama san irratti hundaa'anitti umrii waggaa meeqa akka itti murteeffamu miidhaa xiqqaa kan jedhame kan nama hate yookiin kan nama gudeede wantoota akkasii umrii meeqan waggaa meeqan akka tarkaanfii itti kennu seerri murteessa jechaadha. So namtichi kuni yookiin obboleessi keenya artist Andu'aalem oduu ajjeechaa kana keessa harka qaba ta'ee mootummaan tasuma mana hidhaa san isan baasu jechaadha. Kanaafuu wanti isin gochuu qabdan sa'a kanatti uummanni Oromoo isa jaallattan mucaa kana cinaa dhaabadha. Gaafa inni du'e Haacaaluu ni yaadattan haga waggaa 6 ga'e kinu. Waggaa kana guutuu keessatti yeroo san itti duulaa turtan. Itti duulaa turtan mallaqa bilxiginnaan kennitee fi mana kennitee fi makiinaa kennitee jettan itti duulaa turtan. Callisee jiraachaa doo jiru tuttuqxanii gadi baastanii fuutanii intarviirra fiddanii gaaf nafxanyaan galaafattee jechaadha. Itti duulaa turtanii. Ergasii gaafa warri kaleessa itti duulaa ture gaafa inni du'e imimmaan keessa gannaxxanii bu'aa turtan. Andu'aalem illee har'a itti duultanii gaafa inni du'e imimmaan xuruurina har'a gizee lubbuun jiru eeggadhaa mucaa keessa. Oromoon bira dhaabadha. Isheen duute nuuf hin deebitu laala. Kanuma jiru achi nu argaa deema. Lama dhabuun qabu uummanni Oromoo. Ishiillee moodelistii cimtuu kan taate, moodela durbee miidhagduu kan taate saba Oromoof karaa adda addaan karaa aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo, effekti Oromoo kan paapiliik gochaa turte dhabne jechaadha injiinar Qananii jechaadha. So ishii dhabne isallee deebinee dhabuun qabnu. Uummanni Oromoo please mucaa kana bira dhaabadha. Jajjabeessanii boodigaardillee ta'u qacaraa fi eeggadhaa jechaadha qaxalee keessaan gaafa du'e bichaa boonyee imimmaa fi furrii sooftii balleessuu qabnu. So kanuma isiniin jechuu barbaade warroonni sobaa fi hiilkaan tuttuuxammaa gadi baafame kan jettan eenyu seera olii miti seera jala jirtan. Kan murteessa seera kan baase seera. Seerri sobaan baase taanaan seera biyyattiidhaaf hin dhaabbatu jennee beekna nuti. Garuu seerri sobaan hin baasu. Haga ammaa qorachaa ture. Qorannoo kana keessatti tokkichi waa tokko gara isaa akeeku akka hin jirre gaafa irra gahu akka gadhiifamu taasise. Malee osoo beeku akka inni ajjeese osoo beeku odoo ishaaraan itti mul'atu gadi hin dhiisne jechaadha. So viidiyoo kiyya kana share naaf godhaati warra garaadhaaf jiraattu warra duula isarratti gaggeessan biraan nu qaqqabsiisa galatooma.